السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتا تيفان أوروك من جرت فيا كيساني جرى قلت ربي سنين جدا هذا اللي انتقبت لي سنين فيه أكو ما بيك كم يرو دربي نمتي تستوكو جار نمدا من اتفكاتي لكو ثاني أول وفدي مقابني أمس كدراني سجال أنا مسموكا يسكنو كنيس هنتوتا irratti qabanii osoo awwaaluuf deemu hojii harkaa kan jedhan sanatti fakkaatee subhaanallah rabbiin isa milkeessine akkuma kun qabametti qabamee rabbiin nama haa eegu dhugaa rabbii kaa ummata ofirratti osoo hin beekin digimtiin fixanii maal jedhanii kana wanta akkanaa kana ka dhokatee waan hin taane haga rabbiin irraa isa gaafatutti namarratti dalagee namarratti awwaalee addunyaa gabaabduu tanaaf jecha waan hin taane waan suukaneessa kabarullee rabbi sarraa gaafatuuf ta'u waan akkanaa ammallee dalagame kunoo mucaan kunillee akkasi qabamee akka yeroo darbee salphina yeroo darbee san osoo arguunis deebi'ee kana dalagee subhaanallah inni yoo isaatii yookaan nama tokko lubbuu baasuuf yookaan qabeenya isaa akkas natti fakkaate uf jijjiira jedhee natti fakkaate rabbiin ammoo kanaaf isan jijjiiru yoo dhokatee akkasi dhossaani jala bahee gubbarratti isa sattaree jalatti illee sattaramu kunoo gubbarratti illee san sattarre hojii isaa wajjin qabamee osoo jiru salphatee ummata keessaa akka gabbayee ol hin deebine ta'uu jedhamaa kuni garuu namni nama kan akkana hojjete jedhee namnummaan duraan isa dhiyaatu iyyuu isarraa fagaataa aanaa alii dhabee shakkamaa yeroo hundaani nama yakkamaa fi nama waan eebii akkanaa dalagu jedhamee waamama qubaan mul'ifamaa gajiruu isaa gubbaa kanarratti jireenya du'an geenne jiraata jechuudha. Akkasii wallaahi rabbiin nama akkana dalaguu fi akka fakkaatota isaa kanama yeroo harka laamshessee luka laamshessee waan hin taanetti taphattabee waan hin taane irra deemee waan akkanaa dalagee jedhu mara rabbiin isaa qabuu san baasinii wallaahi akka nama sodaachisaa kan miila duraa hantuuta lukkuudha kun ammoo hantuuta akkasuma kunoo rabbiin qabee akkuma jara kaan itti fannisanii jedhanitti amma hantuuta kunoo mormatti isa fannisanii salphina isaa miidiyaa irratti ol baasanii addunyaa muluun argitee aanaalii isaa illee ollaan isaa biyyi isaa jireenya du'an geenne jiraate wallaahi boolla san keessatti boolluma inni itti awwaaluuf deemu san keessatti isallee gadi awwaalanii namni akkanaa garaa nama nyaatu jireenya obboleessa ofii jireenya lammii ofii balleessuuf deema haga rabbiin isa balleessu garuu isa milkeessinee rabbi isa qabe ammallee fakkaatota akka isaallee rabbiin haa qabu hin milkeessinii jedhaa wallaahi du'aa itti godhaa nama akkanaa abaaranillee rabbii irraa nama hin gaafatu baay'ee nama gaddisiisaa ani yeroo xiqqoo lukkuulee maal jedhan kana kaggatanii axirii jala argan lukkuu maalii jedhanii yuwaa jedhan mulqaamu maal jedhanii dhugaa natti fakkaatu edaa kanuma akka isaa kanatu ol bahuu didee lukkummaan sun mudhatti malee akka isaa kuni bakka hedduu jira rabbiin gaafa isaan saaxilu isaanuma saaxila mee harkaan namarratti taphattabaniif hojjetee osoo bule kunoo humna qaba maaltu waan kana obboleessa isaa aanaa isaa alii isaa lammii isaa irratti hojjetuun isa gahe waan akkanaa waan eebii waan ajaa waan rabbillee isaan dabarsineen taboru akiraa ofiillee amantama kamirraayyuu wanti eebiin kun hin tolu amantaa kiristaanaa ta'e musliimaa ta'e wanti akkanaa rabbillee waan akkanaa dalagaan jedhu akkasii wallaahi baay'ee tokko nama suukaneessaa FB irratti arge baay'ee tokko na jibbisiise baay'ee tokko yaa rabbi wanta akkanaa keenya biyya keenya keessaa fixii wanta lammiyyaan kana biyya keenya keessaa isaan darbii isaan milkeessinii ammallee bakka isaan jiran nama akkanaa fakkaatota akka isaa kana yaa rabbi qabii ka ummata kan nama meeqa harka laamshessee itti hojjechiisee
jedhe kana hunda isaayyuu rabbiin isaan milkeessinii isaan haa qabu. Bakka isaan jiranitti rabbiin isaan haa qabu. Wallaahi baay'ee tokko nama gaddisiisaa. Akka kiyyatti hedduu argaafu dhageetti dhiisi argaa dhiisi dhageettiifu baay'ee tokko nama suukaneessa. Ajaa hojjate ajama wajjin qabame kun rabbi isa salphise. Namni takkaa lama kalaalee miti miidiyaa guddarra ol bahee ka isa beekuuf ka isa hin beeknellee asirratti isa argee abaarsaa fi jibballee amma booda nama ta'ee mul'atu jechuu namni akkana. Inni yeroo hundaa shakkamaa fi hawaasa ofii keessatti illee jibbamaa fi seerri illee osoo gaafate kana wallaahi waan akkanaa kan gaafanne seerri inumaayyuu seeraa miti. Baay'ee tokko nama jibbisiisaa. Shira walirra dalaguun waan hin taane lubbuu walii baasuun tibtibii walirra dalaguun maal faayidaa qaba kana? Hojii sheexanaa. Akkasii rabbi. Siin jedha obboloota kiyya jiddumaan irraa ka'ee rabbiin murtuu fi shira xaxxuu akkanaa taanata waan hin taane waan ijaa fi argaaf dhageetti illee tolle ta'u hojjettu tana rabbiin nurraa darbu. Rabbiin isaan haa qabu isaan hin milkeessinii isiniin jedha. Wallahi nama meeqaa itti taphatanii harkaaf luka hidhanii akka inni ka'een dalaganni godhanii osoo ofii humna qabanii akka waan qabeenyi isaa sun itti achi yaa'ee isaanii faayidaa qabuu fi akkasii baay'ee nama gaddisiisanii dhaloota akkanaa kana fa'aa jira. Rabbiin isaan haa qabu jechuu malee wanni goonu hin jiru. Baay'ee tokko nama gaddisiisaa. Isiniin jedha obboloota kiyya isinillee rabbiin hamtuu fi shira akkanaa kana ollaa fi firaaf bakka kamittuu isinirraa haa qabu. Nama waan hin taane isin yaadu nama osoo isin humna keessaniin dalagattanii isinitti waan hin taane yaadu rabbi isinirraa haa qabu. Isallee rabbi haa qajeelchu. Nama akkanaa ammoo rabbiin nu keessaa isa haa baasu. Isiniin jedha rabbiin bakka hin taanetti nama mul'isinii bakka waan hin fakkaanne nama mul'isinii. Akkasii wallaahi rabbi isaan haa qajeelchu. Ani faayidammaan isaanii harkummaa hantuutaan qabanii hantuuta ajjeesanii hantuuta kana awwaaluuf deemanii harkuma maal akka ta'e bichaan haa galuu dide. Osoo ka duraa suni ummata ajaa'ibu kunillee ol bahee wanti dhossaa hedduu jira jechuudha. Ol bahuu dide malee wanti dhossaa waa hedduutu jira. Namni shiraan deemu nama hedduutu jira jechuu. Akkasii rabbi keerii haa godhu. Isaanillee rabbi haa qajeelchu. Rabbiin ammoo hamtuun irraa haa qabu. Wannuma ofii dalaganne irratti nama waan hin taane nu yaadullee rabbiin irraa haa qabu isiniin jechuu jaaladha. Isinirrallee hamtuu haa qabu. Bakka jirtanitti rabbi isin haa eegu. Biyya keessaa biyya alaatti illee rabbi isin haa eegu. Nagaan naaf jiraadha. Isinillee yaada keessan komentii jala naaf kaaya. Anillee FB irraa na ajaa'ibee jennaan waan yaada ofii qabu isin qooduu fide. Akkasii nagaan naa jiraadha. Ayyaana ta'a. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Yaada keessan naaf kaaya.